Icciitii addunyaadhaaf keessummaa ta'e yookaan hunda caalaa ajaa'iba ta'e Eerni Naaytingeeliin kan barreeffame. Har'a icciitii ajaa'ibaa fi addunyaa irratti namootaaf keessummaa ta'e sitti himuun barbaada. Boqonnaa tokko milkaa'ina jechuun maal jechuudha? Yeroo dhiyoo kanatti Alberti Schweitzer dooktarri guddaa fi mo'ataan badhaasa Noobeelii London keessatti gaaffii fi deebiin godhameefii ture. Achis riippoortarri tokko dooktar namoota bira kana maaltu mudatee jedhee isa gaafate. Achis dooktorichi xiqqoo callisee akkas jedhe. Walumaa galatti namoonni bara kanaa hin yaadan jedhee deebiseef. Har'as waa'ee kanaan sitti himuu barbaada. Har'a bara warqee keessa jiraanna. Kun bara namni gara fuulduraatti ilaalee waggoota kumaatamaaf abjootee itti hojjetedha. Garuu namni erga as ga'ee nuti akka waan baay'ee salphaatti fudhanne. Keessumaa kanneen biyya Ameerikaa keessa jiraannu lafa baay'ee badhaatuu fi fuula lafaa irratti eessattuu kan hin argamne irra jiraanna. Lafa nama hundumaaf carraa baay'ee qabdu irra jiraanna. Garuu maaltu akka ta'e beektaa? Mee namoota 100 haa fudhannu kan umuriin isaanii 25 ta'e. Yeroo namoonni kun umuriin isaanii 65 ta'utti maaltu akka mudatu beektaa? Namoonni kun ni milkoofna jedhanii amanuu kan eegalan yeroo umuriin isaanii 25 ta'etti ture. Namoota kana keessaa tokkoon isaanii milkaa'uu barbaaddaa jettee yoo gaafatte inni jireenyaaf hawwii guddaa, haamilee cimaa fi jiraachuuf baay'ee fedhii akka qabu sitti hima. Garuu yeroo umuriin isaa 65 ta'utti inni tokko dureessa, arfan isaanii maallaqaan kan of danda'an, 5 isaanii ammallee hojii irra kan jiranii fi kan hafan 54 kan haamileen isaanii cabe argita. Mee amma itti yaadi. Namoota 100 sana keessaa 5 qofti sadarkaa guddaa irra gahaniiru. Namoonni hafan baay'een maaliif kufanii hafan? Maaltu namoota abdiin guutaman sana mudate? Abduun isaanii, abdii fi karoorri isaanii yeroo umuriin isaanii 25 ture eessa dhaqe? Garaagarummaan amma kana gahu kan namoonni kun hojjechuu yaadanii fi qabatamaan galmaan gahan gidduu jiru maaliif mudate? Egaa yeroo 5% qofatu milkaa'e jennu hiikaa milkaa'inaa ibsuu qabna. Hiikni isaas kunooti. Milkaa'ina jechuun yaada bu'a qabeessa ta'e duukaa tarkaanfachuudhaan hojiidhaan dhugoomsuuf hojjechuu jechuudha. Yoo namni tokko galma dursee murtaa'e tokkotti hojjechaa jiraatee fi garamitti akka deemu yoo beeke namni sun milkaa'aadha. Yoo sana hin goone inni nama kufuuf jirudha. Milkaa'inni yaada bu'a qabeessa ta'e duukaa tarkaanfachuudhaan hojiidhaan dhugoomsuuf hojjechuu jechuudha. Roolmeey nama addaa ogeessa fayyaa sammuu kan ta'e kitaaba nama ofii isaa barbaacha jedhu barreessee ture. Kitaabicha keessatti faallaan ija jabinaa kan hawaasa keenya keessa jiru abshaalummaa osoo hin taane walfakkeenyummaadha kan jedhu barreessee ture. Rakkoon har'a jirus kanuma rakkoo walfakkeenyummaati. Maaliif akka godhanii fi eessa akka deeman osoo hin beekiin namoonni akka nama kaan hundaatti socho'u. Amma waa'ee kanaa itti yaadi. Yeroo ammaa kana Ameerikaa keessatti namoota miliyoona 49 kan ta'an umuriin isaanii 65 fi isaa ol kan ta'edha. Namoota miliyoona 49 kana keessaa baay'een isaanii haamileen isaanii kan cabee fi namoota kaan irratti hirkatanii kan jiraatanidha. Umuriin keenya waggaa 7 yeroo guutu barreessuu fi dubbisuu eegalla. Yeroo umuriin keenya waggaa 25 ta'u jireenya ofii keenyaa jiraachuu baranna. Yeroo sanatti baay'inaan jiraachuu osoo hin taane maatii gargaaruus eegalla. Haa ta'u malee yeroo umuriin keenya waggaa 65 ta'utti biyya dureettii kana keessatti maallaqaan akkamitti akka of dandeenyu hin baranne. Sababni isaas namoota kaan fakkaannee jiraanna. Rakkoon guddaan jiru immoo garee warra dogoggoraa dhibbantaan caalmaa ta'anii fakkaachaa jiraanna. Harka 95 kan ta'an kanneen hin milkoofne duukaa buunee jiraanna. Garuu maaliif namoonni kun wal simatanii jiraachuu barbaadu? Waan hin beekneefidha. Namoonni kun jireenyi isaanii haalotaan kan bocame, wantoota isaan irra gahee fi humnoota alaa isaan mudateen kan murtaa'e jedhanii yaadu. Xiyyeeffannoon isaanii wantoota alaa irra jira. Qorannoon yeroo tokko kan guutummaa hojjettootaa irratti godhame gaaffii namoota kanaaf dhiyeesse. Gaaffii maaliif hojjettaa? Maaliif ganamaan ciisaa kaataa jedhu ture. Harka 20 keessaa 19 yaada tokkollee hin qaban. Maaliif akka hojjetan yeroo gaafatamanitti deebiin isaanii namni kamuu ganamaan hojii deema, anis kanumaafan hojjedha jedhu. Amma gara hiikaa milkaa'inaatti haa deebinu. Kan milkaa'u
eenyu? Kan milkaa'u isa yaada bu'aa qabeessa ta'e duukaa tarkaanfachuudhaan hojiin dhugoomsuuf hojjetu qofa. Inni nama ani kana ta'uufan deema jedhee galma sanatti hojjechuudhaaf jalqabudha. Namoonni milkaa'an eenyu akka ta'an sittan hima. Kan milkaa'e barsiistuu kan mana barumsaa barsiisaa jirtudha. Sababni isaa isheen wanta isheen hojjechuu barbaaddu barsiisuu waan ta'eef. Kan milkoofte dubartii haadha manaa fi haadha ijoollee taatedha. Sababni isaa isheen haadha manaa gaarii fi haadha gaarii ta'uu waan barbaaddeef hojii gaarii dhimmichi ilaallatu hojjechaa jirti. Kan milkaa'e nama isa hojii haaraa uumuun dhaabbata mataa isaa hundeessedha. Sababni isaa sun abduu fi wanta inni hojjechuu barbaade waan ta'eef. Kan milkaa'e daldalaa isa gurgurtaa sadarkaa olaanaa irratti bobba'uudhaan dhaabbata ofii isaa hundeessuu barbaadedha. Sababni isaa wanti inni gochuu barbaadu sana waan ta'eef. Garuu 20% keessaa 1% qofatu sana godha. Dorgommiin dhugaan kan hin barbaachifneefis kanaafidha. Ofii keenya yoo uumne malee dorgomuu dhiisnee wanti nuti gochuu qabnu yoo jiraate uumuu qofa. Waggoottan 20 darbaniif rakkoo dhala namaa mudate kanaaf furtuu barbaadaan ture. Furtuun ani barbaades ilmi namaa gara fuulduraatti maal akka ta'u murteessuuf dursinee tilmaamuu akka dandeenyu akka waadaatti nu gargaara. Hiree nama milkaa'uu barbaaduu tokkoof wabii kan ta'u furtuu kana yoo beekee fi akkamitti akka itti fayyadamu yoo beekee qofa. Boqonnaa 2. Icciitiin isaa namoonni baay'een maaliif waan addaa osoo galmaan hin ga'in akka ciminaa fi amanamummaan hojjetan, kaan immoo ciminaan waan hojjetan hin fakkaanne garuu waan hundumaa yeroo argatan yaaddee beektaa? Tuttuqaa falfalaa waan qaban fakkaatu. Yeroo namoonni wanti inni tuqe hundi gara warqeetti jijjiirama jedhan dhageessee beektaa? Akkasumas namni milkaa'aa ta'e tokko caalaatti milkaa'uu isaa yeroo itti fufuu fi gama biraatiin immoo namni kufaatii ta'e kufaatii irraa gara kufaatii hamaatti yeroo itti fufu akkamitti akka ta'e hubattee beektaa? Tole, sababni isaa galmadha. Namoonni galma qaban ni milkaa'u. Sababni isaa isaan eessa akka deeman waan beekaniif. Wantichi akka salphaadha. Mee doonii buufata ishee irraa kaatee deemtu tokko yaadi. Akkasumas imala guutuu kaartaan kaa'amee fi karoorfame waliin yaadi. Kaapiteeniin doonii fi hojjettoonni doonii eessa akka deemtuu fi yeroo hammamii akka itti fudhatu sirriitti beeku. Galma murtaa'aa qaba. Harka 10,000 keessaa harka 9,900 kan ta'u bakka deemuuf eegale ni gaha. Amma immoo doonii kan biraa haa fudhannu. Akkuma isa jalqabaa kan ta'e garuu geggeessaa doonii irraa yookaan kaapiteenii kan hin qabne. Bakka gahumsaa galma bakka itti geessu kan hin beekne. Motora isaa qofa jalqabsiifnee gadi haa dhiifnu. Yoo tasuma buufata doonii keessaa ba'e qarqara galaanaa nama hin qabne tokko keessatti akka liqimfamu yookaan bubbeen akka ol baatamu ta'uu isaa irratti walii galtu jedheen yaada. Eessayyuu deemuu hin danda'u. Sababni isaa bakka deemuu fi qajeelfama waan hin qabneef. Ilma namaa wajjinis akkasuma. Fakkeenyaaf nama daldaalu fudhadhu. Har'a addunyaa kanarra nama daldaalu caalan namni egeree gaarii qabu hin jiru. Ga'umsa isaa yoo qabaannee fi eessa akka deemnu yoo beekne daldaalli ogummaa addunyaa kanarraa kaffaltii guddaa argamsiisudha. Dhaabbanni kamiyyuu nama daldaalaa sadarkaa olaanaa qabu barbaada. Sadarkaa sanas ni badhaasu. Samii qofatu isaaniif daangaadha. Garuu nama akkasii meeqa argachuu dandeessaa? Yeroo tokko namni ta'e sanyiin namaa dhaabbataadha jedhee dubbate. Kunis dadhabaan akka hin mo'amneef malee jabaan akka hin injifamneef dhorkuuf miti jedhe. Dinagdeen Ameerikaa har'aa yeroo duula konkolaataa yeroo waraanaa wajjin wal fakkeessuun ni danda'ama. Akkuma konkolaachisaan konkolaataa yeroo waraanaa gurmuu keessa jiru keessa turuuf saffisni isaa suuta jedhu, dinagdeen guutuun walitti hidhaminsa isaa isa dhaabbataa eeguuf saffisa isaa hir'isee jira. Kanaafidha har'a jireenya keenya jiraachuun salphaa kan ta'e. Jireenya jiraachuu fi maatii jiraachisuuf sammuu yookaan dandeettii adda ta'es hin barbaachisu. Kanaafuu lafa diriiraa nageenya jedhamu qabna. Namni kan barbaadu sana yoo ta'e lafa diriiraa kanaa olitti hangam ol akka kaayeffannu murteessuu qabna.
Amma gara icciitii ajaa'ibaa seenaa har'a isinitti himuu barbaadetti haa deebinu. Akkasumas gaaffii garmalee barbaachisaa ta'e tokko si gaafachuudhaan jalqabuun barbaada. Namoonni galma qaban jireenya keessatti maaliif milkaa'u? Namoonni galma hin qabne immoo maaliif kufuu? Mee waan dhuguma yoo hubatte battalumatti jireenya kee jijjiiruu tokkoon sitti hima. Waan ani sitti himuuf jiru guutummaatti yoo hubatte yeroo kana irraa eegalee jireenyi kee lammata akka duraanii hin ta'u. Akka tasaa carraan gaariin waan si hawwate fakkaachuu qofa osoo hin taane ni argatta. Wantoonni ati barbaaddu sararaan waan kufan fakkaatu. Kana malees rakkoo, yaaddoo, dhiphinni tarii kanaan dura si mudate hin qabaattu. Shakkii, sodaa fi kan kana fakkaatan isaan wantoota kanaan dura turanidha. Waanuma yaadnu taana. Furtuun milkaa'inaa fi furtuun kufaatii kunooti. Waa'eedhuma waan yaadnu taana. Mee sana irra deebi'ee haa dubbadhu. Waa'eedhuma waan yaadnu taana. Seenaa hundumaa keessatti ogeeyyii, barsiisonni gurguddoo fi falaasonnii fi raajoonni wantoota adda addaa hedduu irratti walii hin galle. Garuu qabxii tokko kana qofa irratti walii galtee guutuu fi sagalee tokkoon jiru. Mee wanta Maarkas Ariiliis inni mootii Roomaa ta'e dubbate haa ilaallu. Jireenya nama tokko wanta yaadni isaa irraa tolfamedha kan jedhu dubbatee ture. Biniyaam Disraa'eliin akkas jedheera. Wanti hundi kan dhufu yoo namni eege qofa. Ilmi namaa kaayyoo quba qabu galmaan gahuu akka qabu wanti tokkollee mormuu kan hin dandeenyetti xiinxala dheeraadhaan of fideera. Fedha raawwii isaatiif jiraachuu illee balaadhaaf of saaxiluu danda'a. Raalf Waldo Emerson akkas jedheera. Namni guyyaa guutuu waan itti yaadudha. Wiiliyaam Jeems akkas jedheera. Argannoodhaan dhaloota koo isa ilmi namaa sammuu isaa jijjiiruun jireenya isaa jijjiiruu danda'a jedhudha. Akkasumas akkas jedhe. Dhiiga qabbanaawaa keessa taa'ee akka wanti gaaffii keessa jiru dhugaa ta'etti socho'uu barbaachisa. Innis dogoggora tokko malee jireenya keenya wajjin walitti dhufeenyaan guddachuudhaan dhugaa ta'a. Akkasitti amala nurraa adda hin baanee fi fedhiin keenya isa keessatti kan miira nuuf ta'uu fi amala amantummaa qabu ta'a. Akkasumas bu'aa tokkoof qofa yoo dhimmamte akka argattu hin shakkisiisu jechuun ni danda'ama jedheera. Dureessa ta'uu yoo barbaadde dureessa taata. Yoo barachuu barbaadde ni baratta. Gaarii ta'uu yoo barbaadde gaarii taata. Egaa ati qofti dhuguma wantoota kana hawwuu qabda. Ati addattis hawwuu qabda. Yeroo wal fakkaatutti wantoota dhibba kan biroo kan wal hin simne akkuma kanaa cimsitee hawwuu hin qabdu. Dogoggorri guddaan ati uumuu dandeessu nama biraatiif hojjechaa akka jirtu amanuudha. Wabiin hojii badeera. Humni hojii tokkoof kaka'umsa laatu nama dhuunfaa irraa dhufuu qaba. Hojiin kan dhaabbatichaa ta'uu isaa yaadadhu. Ati hojiin kee kan ofii keeti. Eerin Nightingale boqonnaa 3 amanii milkaa'i. Macaafa qulqulluu keessatti Maarqos boqonnaa 9:23 irratti amanuu yoo dandeesse nama amaneef wanti hunduu ni danda'ama kan jedhu dubbifata. Hiriyoonni koo duriin Dr. Norman Vincent Peale akkas jedheera. Kun seera uumamaa cufaa keessaa isa guddaadha. Osoon yeroo dargaggummaa kootti argadheera ta'ee baay'ee hawwa. Jireenya koo keessatti yeroo baay'ee boodaa naaf ife. Argannoo koo guddaa yoo ta'uu baates isa tokko ta'ee argadheera. Hariiroon Waaqayyo wajjin qabuun alatti seerri guddaan gabaabaa fi salphaatti ibsame. Yoo jechoota gadeedhaan yaadde bu'aa gadhee argatta. Jechoota gaariidhaan yoo yaadde bu'aa gaarii argatta kan jedhu ture. Itti fufee dhugaan salphaan sun bu'uura seera badhaadhinaa fi milkaa'ina ajaa'ibsiisaa ta'edha. Kunis jecha lamaan ibsama. Amanii milkaa'i. Wiiliyaam Sheekispeer akkas jedheera. Shakkiin gantuu keenya waan ta'eef gaarummaa yeroo baay'ee yaaluun mo'achuu dandeenyu sodaannee akka dhabnu nu taasisa. Joorji Beernaard Shoo akkas akka jedhanitti namoonni yeroo hundaa waan ta'aniif haala isaanii komachaa jiraatu. Haalatti hin amanu. Namootni addunyaa kanarraa ol ba'an namoota ka'anii wanta isaan barbaachisu barbaadan yoo argachuu dadhaban immoo uumanidha. Tole baay'ee mul'ataa mitiiree
Namni argannoo kan dursee bira gahe hundinuu immoo yeroo muraasaaf kan itti hojjete ta'uu isaa kan itti hojjete ta'uu isaa ni amana. Nuti waa'ee dhuma waan yaadnu taana. Amma namni waa'ee galma qabatamaa fi gatii qabu yaadaa jiru tokko bira ga'uuf deema. Sababni isaas waan inni yaadaa jiru kan waan ta'eef nutis waan yaadnu taana. Faallaa kanaatiin namni galma hin qabne eessa akka deemu hin beekne. Kanaaf yaadni isaa yaada burjaajii, yaaddoo, sodaa fi dhiphinaa ta'uu qaba. Jireenyi isaa kan mufannaa, sodaa, yaaddoo fi dhiphinaa ta'a. Yoo waa'ee homaa hin yaadne immoo homaa hin ta'u. Kun akkamitti ta'a? Maaliif waan yaadnu kanaa? Tole, kun akkamitti akka hojjetu isinitti hima. Hanga beekumsa kiyyaatti. Kana gochuuf haala sammuun namaa wajjin wal fakkaatu tokko isinitti himuu barbaada. Qonnaan bulaan tokko lafa tokko qaba haa jennu. Lafichis lafa gaarii fi lalisaadha. Lafichis qonnaan bulaaf filannoo kenna. Lafa sana keessatti waan fedhe dhaabuu danda'a. Lafti dhimma hin qabu. Murtee kennuun kan qonnaan bulaati. Sammuun akkuma lafaa waan ati keessa dhaabdu dhimma hin qabu waan ta'eef sammuun namaa lafa walii wal bira qabnee ilaalla. Waan dhaabde ni deebisa. Garuu maal akka dhaabdu dhimma hin qabu. Qonnaan bulaan sun sanyii lama harka isaa keessaa qaba haa jennu. Tokko sanyii boqqolloo, inni kaan immoo golga halkanii summii nama ajjeesu. Lafa keessa boolla xixinnoo lama qotee sanyii lamaan dhaaba. Tokko boqqolloo, inni kaan immoo summii nama ajjeesu. Boolla haguugee bishaan obaasee laficha yoo kunuunse maaltu ta'a? Lafti waan irra dhaabame ni deebisa. Akkuma macaafa qulqulluu keessatti barreeffame, akkuma facaaftan akkasuma hammattu. Lafti dhimma akka hin qabne yaadadhu. Summii yoo facaafte akkuma boqqolloo baay'ina ajaa'iba ta'een ni deebisa. Kanaafuu biqiltoonni lamaan ol ni margu. Tokko boqqolloo, tokko summii. Sammuun namaa lafa caala baay'ee lalisaa, baay'ee kan nama hin amansiifnee fi dhoksaadha. Garuu haala wal fakkaatuun hojjeta. Maal akka irra facaafnee dhimma hin qabu. Milkaa'ina yookaan kufaatii, galma qabatamaa gatii qabu yookaan burjaajii, wal hubachuu dhabuu, sodaa, yaaddoo fi kan kana fakkaatan. Firiin wanta irra dhaabnu garuu nuuf deebi'a. Argitee, sammuun namaa aardii guddaadha. Kan hin qoratamne isa dhumaa lafa kanarra jirudha. Badhaadhina abjuu keenyaa isa hammaa ol ta'e of keessaa qaba. Waan irra dhaabuu barbaannu hunda ni deebisa. Amma yoo sun dhugaa ta'e namoonni maaliif sammuu isaanii caalaatti hin fayyadaman jechuu dandeessa. Tole, isaafis deebii mataa isaanii waan argataniif natti fakkaata. Sammuun keenya yeroo dhalannu meeshaa sadarkaa isaa eeggatee ta'ee dhufa. Bilisadha. Wantoota homaa malee nuuf kennamaniif gatii xiqqoo itti kennina. Wantoota maallaqaan kaffalluuf iddoo guddaa kennina. Dhalaan isaa garuu garagaltoon isaa dhugaa isa sirriidha. Wanti jireenya keessatti dhuguma gatii qabu hundi isaan nu faana dhufe. Sammuu keenya, lubbuu keenya, qaama keenya, abdii keenya, abjuu keenya, dandeettii argatanii hojiitti hiikuu, jala maatii, ijoollee fi kan hiriyootaa fi kan biyyaa kan qabnudha. Qabeenyi qarshiidhaan hin argamne kun hundi bilisa. Garuu wantoota maallaqa nu baasisan baay'ee gatii salphaa waan ta'aniif yeroo barbaadametti bakka buufamuu danda'u. Namni gaariin guutumatti haxaamee deebi'ee qabeenya argachuu danda'a. Yeroo hedduu akka guduu danda'a. Manni keenya gubatus deebifnee ijaaruu dandeenya. Garuu wantoota kaffaltii malee arganne gonkumaa bakka buusuu hin dandeenyu. Sammuun namaa akka waan salphaatti waan fudhannuuf hin fayyadamnu. Baay'isanii wal beekuun gara gatii wal dhabsiisuutti nama geessisa. Sammuun keenya hojii gosa kamiyyuu yoo itti ramarne hojjechuu danda'a. Garuu akka waliigalaatti hojiiwwan gurguddoo osoo hin taane hojii xixiqqoodhaaf itti fayyadamna. Irra caalaan keenya gara 10% fi isaa gadii qofa akka itti fayyadamnu qorattoonni yuunivarsiitii mirkaneessaniiru. Kanaaf ammuma murteessi. Wanti barbaaddu maali? Kaayyoo kee sammuu keetti hundee itti godhi. Kunis murtoo hunda caalaa barbaachisaa ta'e kan jireenya kee keessatti ati gootudha. Wanti ati barbaaddu maali? Daldalaa addaa ta'uu barbaaddaa? Bakka hojjettu keessatti hojjetaa cimaa ta'uudhaa? Dhaaba kee keessatti
hawaasa keessan keessatti fudhatama gaarii argachuudha moo duroomuu barbaadda? Waan ati gochuu qabdu sanyii sana sammuu kee keessatti dhaabuu, kunuunsa gochuu, dhaabbiidhaan irratti hojjechuudha. Sana booda dhugaa siif ta'a. Ta'uu qofa osoo hin taane karaan inni itti ta'uu hin dandeenye tokkollee hin jiru. Argitee akkuma seera Isaaq Nuutoon seera harkisa lafaa sunis seeradha. Yoo gamoo tokko gubbaa baatee utaalte yeroo hundaa gadi kufta, gonkumaa ol hin kuftu. Seera uumamaa kanneen biroo hundaafis akkasuma yeroo hundaa ni hojjetu. Isaan kan hin jijjiiramnedha. Galma kee haala tasgabbaa fi gaarii ta'een yaada. Kaayyoo kee akka galmaan geessite sammuu kee keessatti dursii ilaali. Yeroo galma kee bira geesse wantoota hojjettu hojjaa jiraachuu kee of argi. Wanti ati gochuu qabdu eessa akka deemtu beekuu qofa. Deebiin isaa ofuma mataa isaatiin siif dhufa. Nightingale. Boqonnaa 4. Teessoo konkolaachisaa keessa jirta. Barri keenya bara peenorbiitaal, umurii, madaa, caba narvii, qoricha tasgabbeessu jedhama. Yeroo qorannoon yaalaa haaraa gara dachee miidhagaa fayyaa, gaarii fi umrii dheeraatti nu ol kaase kanatti baay'een keenya dhimma dhuunfaa keenyaa kan xixiqqoodhaan damdamachuu yaaluudhaan ariitiidhaan gara boolla du'aatti of geessina. Kunis seerota uumama gurguddoo muraasa kanneen nu kunuunsan beekuu fi barachuu dhabuu irraa kan ka'edha. Wantoota kana akkaataa itti yaaduu keenyaan ofitti firna. Tokkoon keenya ida'ama yaadaa fi amaloota mataa keenyaati. Amannes amanuu dhiifnes bakka amma jirru kan jirruuf dhuguma bakka sana ta'uu waan barbaanneef. Tokkoon keenya gara fuulduraatti kan jiraannu bu'aa yaada keenyaati. Sababni isaas wanti ati har'aa fi boru, ji'a dhufuu fi bara dhufu yaaddu jireenya kee bocuu fi egeree kee murteessa. Sammuu keetiin gaggeeffamta. Yeroo tokko baha Ariizoonaa keessatti konkolaachisaa osoo hin jiruu maashinoota gurguddoo lafa sochoosan kan sa'aatii tokkotti gara kiiloomeetira 35 ta'u adeemuu danda'u xuraawwaa gara toonii 30 of keessaa qabu fakkaatuun arge. Maashinii guddaa nama ajaa'ibu fi kan nama xiqqaan tokko marii isaa harkaan qabee gubbaa taa'ee qajeelchaa ture. Konkolaataa kootiin osoon deemaa jiruus wal fakkeenya maashiniin sun sammuu namaa wajjiniin qabuun dinqisiifadhe. Atis to'annaa madda anniisaa bal'aa akkasii jala taa'aa jirta haa jennu. Ati harka kee dachaaftee teessee ofii isaa deemee boolla keessatti akka kufu gochuuf jirtaa? Moo harka lamaaniin jabeessitee marii irra kaa'uun humna kana to'achuu fi kaayyoo murtaa'aa fi gatii jabaa qabu tokkotti qajeelchuuf jirta? Sirratti hundaa'a. Teessoo konkolaachisaa irra jirta. Argitee seerri milkaa'inaa nuuf kennu sun billaa qara lamaati. Yaada keenya to'achuu qabna. Seerri namootaa gara jireenya milkaa'inaa, badhaadhinaa, gammachuu fi wantoota ofii isaanii fi maatii isaaniif abjootan hundumatti geessus sanuma. Seerumti sun gara boolla badisaatti isaan geessuu danda'a. Hundi isaa akkaataa itti fayyadama keessaniiti. Gaariifis hamaadhaafis. Kun icciitii hunda caala ajaa'iba ta'edha. Amma maaliifan ajaa'iba ittiin jedhaa? Maaliifan icciitii jedhee waamaa? Dhugaa dubbachuuf tasumaa icciitii miti. Jalqaba ogeeyyii durii tokkotti kan mul'ate yoo ta'u, guutummaa macaafa qulqulluu keessatti irra deebi'ee mul'ataa jira. Garuu namoonni baratan yookaan hubatan baay'ee muraasa. Ajaa'iba kan ta'eefis kanaaf yoo ta'u, sababuma wal fakkaatuun ajaa'iba kan ture ammas icciitii ta'ee hafa. Gara daandii guddaa magaalaa keetti baatee tokkoon namaa icciitiin milkaa'inaa maali jettee gaafachuu dandeessa. Ji'a tokko keessatti nama tokko sitti himuu danda'u waliin akka waliin argine nan amana. Amma odeeffannoon kun yoo dhuguma hubannee fi hojiirra oolchine gatii guddaa nuuf qaba. Jireenya keenya qofaaf osoo hin taane jireenya namoota naannoo keenya jiraniif, maatii keenyaaf, hojjettoota keenyaa fi hiriyoota keenyaaf gatii guddaa qaba. Jireenyi
adeemsa gammachiisaa ta'uu qaba. Gonkumaa nuffisiisaa ta'uu hin qabu. Jireenya guutuu ta'e jiraachuu qabda. Lubbuun jiraachuu qabda. Ganama siree kee irraa ka'utti gammaduu qabda. Hojii hojjechuu jaalattu hojjechuu qabda. Sababni isaa akka gaariitti waan hojjettuuf. Yeroo tokko Giroof Petersan gulaalaa olaanaa kan yeroo duraa Taaleedoo Deeley Pilaadiif haasaa godhee ture. Haasaa isaa xumuraa irratti waanan gonkumaa hin daganne tokko dubbate. Akkas jedhe. Waggoonni ani daldala maxxansaa waraqaa irratti hojjedhe wantoota hedduu na amansiiseera. Isaan keessaa nuti namoonni bu'uuraan gaariidha. Bakka tokko irraa dhufne akkasumas bakka tokko waliin deemna. Kanaaf yeroo asitti dabarsinu adeemsa gammachiisaa gochuu qabna jedhe. Arkiteektiin uumamaa ol baahumsa eessaanuu hin geenye hin ijaarre. Barsiisaa hundumaa caalu ogeessi mukaa kan dirree Galiilaa irraa dhufes akkuma isin amantanitti akkasuma isiniif raawwatama jedhee icciitii nuuf kenne. Icciitii ajaa'ibaa jedhee kanan waamuu fi akkamitti akka hojjetu isiniif ibseen jira. Amma icciitii kana qormaata qabatamaa keessa galchuudhaan bu'aa guddaa jireenya ofii keessatti ta'uu danda'u akkamitti akka mirkaneeffattuun siif ibsuu barbaada. Qormaata guyyaa 30 turuun kennuu barbaada. Qormaatichi salphachuu dhiisuu danda'a. Garuu gaarii gootee yoo yaalta ta'e jireenya kee guutummaatti gara gaariitti jijjiira. Jaarraa 17ffaa keessa Isaak Niwutoon ogeessi herreegaa fi falaasamaan Ingilizii seerota uumamaa fiiziksii kan sochii qaamolee uumamaa hunda keessatti hojjetan kan dhala namaa irratti hojjetan lafa nuuf kaa'ee kana keessaa inni gocha hundaaf walqixaa fi faallaa ta'e akka jirudha. Salphaatti akkuma anaa fi si irratti hojjetu gatii osoo hin kaffaliin homaa galmaan gahuu akka hin dandeenye jechuudha. Salphaatti yoo dubbanne akkuma anaa fi si irratti hojjetu gatii osoo hin kaffaliin homaa galmaan gahuu hin dandeenyu jechuudha. Bu'aan yaalii guyyoota 30 keetii carraaqqii ati goote waliin kallattiin wal madaala. Hammuma gadi fageenyaan waa'ee galma keenyaa yaadnu yaadichi sammuu keenya isa dhokataa ta'e keessatti gadi fagaachuun gara daandii milkaa'inaa isaatti nu qajeelcha. Eerni Naayitingeel.